Kamisa darbee godina Shawaa Lixaa aanaa jalduutti haleellaa humnoota waraana bilisummaa Oromoon geggeeffame jedhameen miseensonni milishaa 19 ajjeefamuu maatiiwwan milishaa VOA'f himanii jiran. Abdiisaa Didhaa jiraataan aanaa jalduu VOA'f taateen kun godina Shawaa Lixaa ganda kilbeetti mudachuu eere abbaansaa obbo Didhaa Amaaraa miseensi milishaa ajjeefamuu ibsee jira. Maatiin milishootaa kunneen ajjeefaman jedhame ajjeechaa kanaaf kan himatan waraana bilisummaa Oromoo yoo ta'u bulchiinsi aanaa jalduus hidhataa gahaa malee namoota umriin deeman kana achitti erguusaas himatanii jiran. Waajjirri milishaa aanaa jalduu ajjeechaan kun miseensawwan milishaa irratti raawwatamuu mirkaneessaniiru. Galmoo Daawit dabalata qaba. Kamisa darbe onkolleessa bultii torba bara 2017 haleellaa naannoo Oromiyaa godina Shawaa Lixaa aanaa jalduu ganda Kilbee jedhamutti miseensota milishaa gandaa irratti raawwate jedhameen milishoonni 19 ajjeefamuu, 3 bakka buuteen dhabamuu fi kaan 5 immoo ukkaanfamanii fudhatamuu miseensota maatii milishoota kunneen ta'uu kan dubbatan VOA'f himaniiru. Dargaggoo Abdiisaa Didhaa kan abbaan isaa miseensota milishoota ajjeefaman keessaa takka ta'uu hime taatee kana akkasiin ibse. Lolaamaatu ture ka'ee oomishaniitu humna hidhatee jirutu ganda Kilbee Abboo bakka jedhamutti isaan kun ummatumaaf ramadamanii tika ummataatiif achitti ramadamanii turanii achitti itti marsitee humna baay'ee qabdi waan ta'eef yoo xiqqaate gara bireena shanii fi sinaappiraa afuriitiin kan isheen marsitee yoo xiqqaate nama 400 waan jedhamu jira namni baay'inni ishee nutti dhufan jedhanii to'ataatanii otootti iyyatanii mootummaan bakka lotoo jedhanii qaqqabuu jedhanii fichisiisanii. Abdiisaan dabalataan yoo dubbate guyyaa barii kamisa darbee kana reeffa abbaasaa obbo Abdiisaa Amaaraa dabalatee kan namoota 19 bakka kanaa kaasuu dubbata. Abbaa kiyyatu jira obbo Didhaa Amaaraa jedhamu nama umurii 48ti gaafa ta'in kun achirratti ta'e dhukaa saamaa jira jedhan eenyu wajjin akka deemuudhaaf naannin kophaa kan kaadhe qabechaadha yoo seenu reeffa namoota 19 argeen isa waliin jedhana suddeen ennum sana magaalaatti deebisee saaxinitti goosisee awwaalee guyyaa sana sirni gosa isaanii immoo kadheessedha. Jiraataan aanaa jalduu kan sababa rakkoo nageenyaa naannoo jira jedhan maqaan isaanii akka heeramuun feene takkas VOA'dhaa fi haala ta'e kana ilaalchisuun akkas jechaan dubbatu. Naannoo sa'aatii 11 keessa gara barii jechuudha. Ergaan abbaa kiyyaa tokko abbaa kiyyaa wal jechuudha. Taataa ture gosa naguma bulleemtu rakkoon hin jiru jedhe. Isa booda gaafa daqiiqaa 30 turree dawwalluu fi dhukaasni banamee silkii isaanii hojjetu booda turree dawwallaa fi silkii isaanii waraana abaa'utu kaasa ture jechuudha. Silkii harkaan qabatanii boojanii kaan ajjeesanii. Innaa taatee sun akkas taatee isaan kan raawwate waraana bilisummaa Oromoo jechaadha. Abaa'u sana. Shawaa Lixaa aanaa jalduu ganda Kilbee bakka addaa Kilbee gabaaruu jedhani. Ajjeechaa kun kan irratti raawwatan immoo milishoota aanaa jalduu namoota nabseedhaan an lubbuudhaan awwaalama nama reessi isaanii argame nama 19 firii isaanii nama 30 turanii namni 9 galaniiru isaan kaan immoo achi warri nabseedhaan jiranii qabamanii jiru maallaqa gaafachaa jiru beekta warra namoota qabaman sanii isaan kaan immoo nama 19 awwaalaman yeroo jechuudha. Mana jedhamee beekame kaan maanjara harka jiran namoota 5 jedhama akka jedhamutti isaan kaan immoo bakka isaan buuteen beekamu jechuudha. Jiraataan kun abbaan isaa nama ganna 57 ta'uu ibsan battala kana ajjeefamus himu. Obbo Yaadasaa Waaree nama ganna 57 gaafa naqu reeffa abbaa kiyyaa nabee inni lubbuudhaan boojanii fudhatanii deeman jedhanii nutti himanii turanii achi naannoo sa'aatii 9 keessa immoo lakka ajjeefamaniiru jedhanii reeffi isaanii gara biraatti argamee jechuudha gaazexeessanii ajjeesan. Achuma Kilbee ta'ee achuma bakka hunduma kan ta'e xiqqoo gadi butanii gara bosona keessatti ajjeesan jechuudha. Guyyichuma gaafuma mucii sana galgala awwaalamanii namni gaafa sana argame gaafichuma awwaalamee boochisa immoo kaleessa taasisanii jechuudha guyyaa sanbata. Firoottan maatii milishoota ajjeefamuu himame kana VOA'f yaada kennan miseensonni milishaa kamisa ajjeefaman 19 sirni awwaala isaanii gaafuma kamisaa gaggeeffamuu himanii garuu komii bulchiinsa aanaa jalduu irraa qabanis akkasiin ibsan. Obbo Abdiisaa Didhaa akkas jedhu. Humni makalaakaan qabate naannoo sana to'annoo mootummaa jalan ture bulchiinas keessa socho'aa ture reefudha kan dhaqee qabatame makalaakaan qabatee humna isaatii ol akka ta'e makalaakaa hidhannoo guutuu qabu humna isaatii ol akka ta'e baree keessaa bahee gadhiisee jira. Warra miilana wareegaman kun miilanadha kan faazarii kiyyafaadha kan itti ergaman gaafa roobiti. Hidhannoo gahaan qabanii leenjii gahaan qabanii. Jiraataan kan sababa rakkoo nageenyaa sodaa qaban jedhaniif maqaan isaanii akka heeramne gaafatanis akkas jedhu. Dirqamaan dhaqanii isaan achi qubatan. Kuni akka waliigalaatti rakkina kan qabu bulchiinsa aanaa kanaati jechuudha fi nageenya. Gaafa dhaqee achi qubatu abbaan koo lafti isaa tabba dheeraa qaba kilaasii isaa nama baatee dhaqeessa. Amma iddoo san ga'utti nama dubartuma wajjin wareegamte tokko baatee achi hin ga'ee fi waan akkanaa jira nama humna hin qabne nama umurii isaa akkatti deemu dirqamaan achitti argame nama hundi jaalatee achi dhaqee jiru waraanni turmayyuu. Godina Shawaa Lixaatti bulchiinsi aanaa jalduusii ta'ee kamisa darbee kanaanii miseensonni milishaa ajjeefamuu mirkaneessee jira. Obbo Taammanaa Toomsaa miseensa waajjira milishaa aanichaa ta'uu himan. Ganda Kilbee bichaa otoo hin ta'in Booniittis Kilbeettis biichottis iddoo adda addaatti milishoonni keenya nageenya mirkaneessuudhaaf warra hattoota kana hordofuudhaaf nama raawwatu akka gaatamu immoo amma isaanii to'ameet ajjeesuun jira du'uun jira raawwatameera haati kun. Lakkoofsi akka diina oolche otoo hin ta'in namni du'e namoota 17 gaafa guyyaa 8 manni 7 hamasii kana malee isa 22 meeqaa isa dhammiti. Lama gaafa guyyaa 6 Booniirratti waliigala 17 lama 19. Namoonni butaman jedhamanis hoo jiru miseensota milishaa kan ta'an wanta kana quba qabdu. Butamanii namoota meeqa ta'u isaanu?
Nishiin butte namoota 5. Obbo Taammaneen ajjechaa kana kan raawwate qaamota shaniin jechaan ibsan ta'uu himanii warri badii kana geesse to'annoo jala akka hin oolles dubbatanii jiran. Himata maatiiwwan milishootaa ajjeefamuun gabaafame milishoonni kunneen qophii fi meeshaa gahaa malee ergaman jechaan himataniifis Obbo Taammaneen yoo deebii kennan. Bulchiinsa aanaa miti asitti nama shumeessaa eessatti oomishamaa qaama barbaachate oomisha. Achi gisee gaafatame gahaa waan danqe akka gaataanii ta'etu raawwatame amma asii keessa jiru wanti raawwatamu jiru. Jiraattonni aanaa jalduu ammas ganda kilbee bakka ajjechaan kun raawwatamuun gabaafametti lolli kan itti fufee ta'uu kan dubbatan yoo ta'an Obbo Taammaneenis nageenya gandoota naannoo bakka itti deebisuudhaaf mootummaan hojiirra jiraachuu BOF himanii jiran. Dhimma kana ilaalchisuudhaan dubbiimaa waraana bilisummaa Oromoo idil addunyaa Odaa Tarbiirraa deebii nuti argachuuf yaalle hin milkoofne. Waajjirri milishaa Oromiyaa labsii naannoo Oromiyaa kan bara 1992 kaasuun ba'ee fooyyeffamaa dhufeen kan hundaa'e yoo ta'u miseensota kan ta'an milishoonnis jiraattota gandaa keessaa kan filaman kan ta'anii fi meeshaa waraanaa hidhatanii nageenya naannoo tiksuuf warra tumsu keessaa tokko ta'uu isaanii ni ibsa. Daafoo waraanaa itti fufee jiruun namoonni miliyoona 4.5 ta'an gargaarsa nyaataa kan hatattamaa akka barbaadan ibsee jira. Tigraay keessatti waggaa darbe caama mudate hordofee namoota gargaarsa hatattamaa isaan barbaachisu gargaaruuf koreen hundeeffame kan Tigraayiif deebii hatattamaa jedhamu qophii galii walitti qabu dilbata kaleessaa jalqabeen qarshii biliyoona 1 walitti qabuuf karoorfachuusaa miseensa koree kataan adda Biriktii Haayile sagalee Ameerikaaf ibsanii jiru. Koreen kun ega hundeeffame qarshii miliyoona 400 walitti qabuudhaan namoota 600,000 fi 50,000 nyaataan deeggaruusaas ibsanii jiran. Tigraay keessatti kanneen gargaarsa hatattamaa isaan barbaachisu miliyoona 4.5 keessaa kanneen 700,000 dhaabbata gargaarsaan deeggarsi taasifamaa akka jirus dubbatan. Kanneen hafaniif gargaarsa nyaataa dhaqqabsiisuuf immoo hojiin galii walitti qabuu kun qophaa'uusaa dubbataniiru. Bulchaan yeroo kan naannoo Tigraay obbo Geetaachoo Raddaa akka jedhanitti rakkoon jiru humna uummata naannoo sanaa caaluu hin danda'u jedhanii mootummaan federaalaas uummanni humna isaa akka fayyadamuuf gargaaruu qaba jedhan. Kana malees hoogganoonni naannoo Tigraay wal dhabdeen barbaachisne keessa waan seenaniif jecha rakkoo uummataa hatattamaan sirreessanii furuun hin danda'amne jedhaniiru. Haalli gargaarsa namoomaa kan Tigraay keessaa bara darbe murtee michoonni idil addunyaa gargaarsa nyaataa arjoomuu yeroof dhaabuu isaaniitiin kan hammaate ta'uun ibsameera. Dhaabbati misooma sadarkaa addunyaa kan United States USAID sagantaa nyaataa addunyaa yookaan WFP'n malaammaltummaa guddaa qondaaltota biyya keessaatiin raawwatameen sagantaa isaanii guutuu biyyattii keessaa erga dhaabsisanii ji'a 5 booda deebi'anii kan jalqaban muddee bara darbee ture jechuudhaan Mulugeetaa Asbahaa Maqaleerraa gabaaseera. Waldaan abboota murtii naannoo Amaaraa hidhaan abboota murtii irratti raawwatamaa jiru kan isa yaaddeessu ta'uu beeksise. Waldicha Birhaanuu Asaasaa baatii fulbaana 26 bara 2017 akka lakkoofsa Itoophiyaa irraa eegale naannoo sana bakkaawwan adda addaa keessatti abboonni murtii 11 hidhamuu beeksisaniiru. Waggaa tokko darbe keessa abboonni murtii hidhamaaf hiikamaa turan jiraachuu isaanii waldaan abboota murtii kun ibse hidhaan sun faallaa heeraati sirna haqaarrallee dhiibbaa ni kaa'a jedhee jira. Haala kana ilaalchisuudhaan mana murtii olaanaa naannichaas ta'e bulchiinsa abboota murtii naannoo bira ragaa dabalataa argachuuf yaaliin ta'e milkoofnee jechuudhaan Masfin Arraagee gabaaseera. Oduu taanutti naaceenuu ajajaan humnoota deeggarsa saffisaa RSF keessaa tokko loltoota isaa hanga tokko waliin akka baqate waraanni Sudaan dilbata kaleessaa ibsee jira. Kunis erga gam lamaan ji'oota 18 caalaaf wal waraansa keessa seenanii as tarkaanfii aangawaa gameessa tokkoon fudhatan isa jalqabaati. Deeggartoonni waraana biyyattii suuraawwan Abwaaglaa Keekaal qondaala waraanaa duraanii kan bulchiinsa Elgaziiraa kibba bahaa keessatti ajajaa olaanaa RSF ta'e erga aangoo gadhiisee booda agarsiisuu jedhanii toora intarneetii irratti maxxansaniiru. Boodarra garee waraanaa saffisaa yookaan RSF ibsa maxxanseen Keekaal waliigaltee booda gamkaanitti jijjiiree jechuun humnootii bulchiinsa Elgaziiraa bahaa bakka Keekaal irraa dhufeetti isa waliin baqatan irratti miidhaa akka geessise ibseera. Dhiheenya kana kutaalee magaalaa galma mootummaa biyyattii keessatti RSF irratti injifannoo argate kan gabaase waraanni Sudaan Keekaal tarkaanfii kana fudhachuuf kan murteesse sababaa RSF ajandaa diigumsaa qabuufi jedheera. Waraana dura qondaala basaasa waraanaa akka turan Keekaal irraa yaadni hatattamaan kenname hin jiru. Gareen waraana saffisaa RSF raayyaa ittisa biyyaa waliin walitti bu'iinsa uumameen RSF kutaalee Sudaan bal'aa to'annaa ofii jala oolcheera. Kun immoo jedha tokkummaan mootummoota rakkoo gargaarsa namoomaa addunyaa irratti hamaa ta'e uumuusaa ibse.
Walwaraansi kun namoota miliyoona 10 ol manaaf qe'ee isaaniirraa buqqisee kutaalee biyyattii hanga tokko beela yookaan beela hamaa keessa kan galche yoo ta'u, humnootiin alaa kanneen gamlachuu deeggaran meeshaalee adda addaa kennan harkisee jira. Poolisiin Moozaambiik wixata har'aa gaazii imimmaan suru kaasuudhaan namoota lakkoofsaan xiqqaa magaalaa Mapuutoo bakka manneen daldalaa cufamanitti hanna filannoo irratti raawwatame